Gaaffilee Yesuus Kiristoos irratti ka'aniif deebii isaanii kutaa afuraffaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 2:52 irratti Yesuus immoo Waaqayyoof namoota irraa ayyaana argachaa namummaaf ogummaadhaanis ni guddata ture jedha. Waaqayyoo ta'e Waaqni garamitti guddata? Waaqayyoo guddaa guddinni isaa hin tilmaamamnee fi garri inni itti guddatus gonkumaa kan hin jirredha. As irratti waa'ee guddachuu gaafa dubbatu foon namaa uffatee waan dhalateef akkuma namaa guddachuun isa barbaachisa. Cubbuutu irraa dhabame malee karaa hundumaan akka keenya nama ta'ee ture jedha macaafni qulqulluun. Waaqummaa isaatiin guddaadha. Guddinni isa hin barbaachisu. Ogeessa waan ta'eefis ogummaan isa hin barbaachisu. Qofa kana kan guddisuuf ogummaa kan namaaf kennuudha. Sababni foon uffatee nama ta'uu isaa immoo Waaqayyo bifa waaqummaa isaatiin uumamaa wajjin wal'aansoo hin qabu. Kanaafidha Yesuus foon namaa uffachuudhaan hojii seexanaa diiguudhaaf kan inni mul'ateef. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:12 irratti namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaas ni hojjeta. Ani gara Abbaa waan dhaquuf kanarra kan caalu iyyuu ni hojjeta jedha. Yesuus Waaqayyoo ta'e namni isatti amanu akkamitti wanta Waaqni hojjetu yookaan isa caalaa hojjechuu danda'a? Kana jechuun hojii Waaqayyo hojjechuu danda'uun walqixa yookaan garaa irraa namni hojjechuu ni danda'a jechuu akka hin taane hubatamuu qaba. Hojiin namni hojjechuu danda'u daangeffamaadha. Fakkeenyaaf namni cubbuu namaaf dhiisuu hin danda'u Waaqayyo tokkicha malee. Wangeela Maariqoos boqonnaa 2:5-7. Yesuus amantii jarreen kanaa yommuu arge namicha isa dhagni isaa gar tokko du'een ilma koo cubbuun kee hundinuu siif dhiifameera jedhe. Barsiisonni seeraa warra achi taa'aa turan tokko garaa isaanii keessatti yaadaa turanii attamitti namichi kun akkas dubbata? Kun Waaqayyoon arrabsuu isaati. Waaqayyo tokkicha malee eenyutu cubbuu namaaf dhiisuu danda'a jedhanii. Kutaa kanarratti Yesuus kan dubbate namni isatti amanu hojii dinqisiisaa yookaan milikkita yeroo inni nama ta'e lafarra turetti hojjetaa tureen walqixa yookaan gararraa gargaarsa Waaqayyoon hojjechuu akka danda'udha. Yesuus lafarratti fooniin hojii misiyoonummaa kan hojjetaa ture waggoota 3 walakkaa qofaaf yookaan yeroo muraasa qofaaf waan ta'eefidha. Namni isatti amanu tokko milikkita garaagaraa kan hojjetu humna, cimina yookaan beekumsa ofii isaatiin osoo hin ta'in maqichaan yookaan maqaa Yesuusiin qofa akka ta'e dagatamuu hin qabu. Akkasumas wanti dagatamuu hin qabne kutaa kanarratti kan inni dubbate namni isatti amanu dandeettiidhaan hamma isaa akka ga'u yookaan isa akka caalu danda'u dubbate osoo hin ta'in milikkita yookaan hojii yeroo ofii isaatii lafarra jiru hojjete maqaa isaatiin gochuu akka danda'u dubbate. Eenyuyyuu hamma inni hojjechuu danda'u yookaan isa gararraatti waan tokkoyyuu hojjechuu hin danda'u. Wanti amanaan tokko hojjetus milikkitoonni garaagaraa kan ta'u maqaa Yesuusiitiin qofadha. Seera lakkoofsaa boqonnaa 23:19 irratti Waaqayyo inni ilma namaa miti jedha. Yoos immoo Yesuus dhuguma Waaqayyoo ta'e akkamitti ilma namaa jedhee of waamare? Waaqayyoo nama miti, akka namaas miti, amala namaas hin qabu, hin sobuu, hin dogoggoruu, hin gaabbu. Asirratti kutaan kun amalli Waaqayyoo akka amala namaa akka hin taane, Waaqayyo akka hin sobneef waan hojjetettis akka hin gaabbine kan agarsiisuudha malee gara fuulduraatti sagaleen jalqaba ture foon uffatee nama ta'e hin mul'atu jechuu miti. Wanti hubatamuu qabu macaafni seera lakkoofsaa kun kan barreeffame dhaloota Kiristoos dura yookaan sagalichi jalqaba ture sun foon uffatee utuu hin mul'atin ture. Yesuus kan ilma namaa jedhee of waame erga foon namni uffatee dhalatu uffatee akkuma namni dhalatutti dhalateen booddeedhaan malee achiin yookaan sanaan dura miti. Waaw! Baay'ee galatoomii biroo gaaffii kan biraallee qaba yeroo kan biroo walitti ni deebina. Egaan hordoftoota keenya sagantaan keenya irraa kana fakkaata ture. Haga qophii gaaffilee Yesuus Kiristoos irratti ka'aniif deebii isaanii jedhu kutaa 5ffaan walitti deebinutti nagaatti isiniin jechaa chaanaaliin keenya yeroo mara soora fuula keessaniif ta'u qabatee dhiyaata.
namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maamiloonni keenya immoo like share siniin jechaa yaadaaf gaaffii qabdan comment nuuf godhaan affeerraa keenya haga qophiilee kan biraa walitti deebinutti torbee gaarii qabaadhaa.